akkuma cubbuun gara dachee keenyaatti seenin oduun nama gaddisiisu abaarsii fi hammeenyi garagaraas dachee keenyatti walumaan seena. Duuni, dhukkubbiin, qoraattii fi kan kana fakkaatan bu'aa cubbuu abbootii keenya jalqabaa ta'an. Akkuma isaan jannata keessaa bahaniinis obbolaan lamaan wal ajjeesan. Abaarsi ittuma fufe. Cubbuunis ittuma fufe. Kun immoo hanga Waaqayyoo waan uume hundumaatti nan gadde jedhutti ta'e. Kanarraan kan ka'e namnis badiisa walii galaaf saaxilame. Wanti nama gammachiisu akkuma jalqabatti Waaqayyo kallattiidhumaan misiraachoo qabatee gara abboota keenya jalqabaa dhufe. Oduun nama gaddisiisu dachee kanarratti hammuma adeemsifamaa ture hunduma abdiin Waaqayyoos wajjiniin mul'achaa ture. Maarree ammas macaafni keenya akeekkachiisa jabaa kan nuuf kennu akkuma bara Nohitti ta'e bara dhufa ilma namaas akkasuma hin ta'a jechuudhaan akeekkachiisa nuuf kennu bara Nohitti dheekkamsa dachee kana balleessu qofa osoo hin taane kan ta'e kakuu Waaqayyoos caalmaatti dhala namaaf baay'ate. Maarree karaa barumsa sanbataa keenya ergaa Waaqayyo nuuf qabuun akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Nidduun darbanii guyyichis gabaabbatee karraajin dubbatamee hunduu tooraan raawwatee dhugaan isaa ri'atamee jallinni iddoo qaabatee kanaaf hunduu dhaabatu meeshaa lolaasaa uffatee. Barumsa sanbataa keenya arfaffaan bishaan badisaa jedhama dureensaa. Heertuu yaadannu bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a jedha Maatewos 24:37 irraa. Barumsa sanbataa keenya qayyabannaa seera uumamaa boqonnaa 1 irraa kaasnee taasisaa jiru keessatti amma immoo seera uumamaa boqonnaa 6 irra geenyeerra jechuudha. Barumsa sanbataa keenya inni arfaffaan kun macaafa keenya seera uumamaa boqonnaa 6 hanga 9tti kan jiru mata duree bishaan badisaa jedhuun nu qayyabachiisa jechuudha. Akkuma ilaalaa dhufne cubbuun dachee keenyatti akkuma seeneen oduuwwan nama gaddisiisan hedduun isaanii ni dhagahaman. Isa jalqabaa Addaamiifeewwan dachee bareedduu jannata keessaati ni baafaman. Achumaa booddee obbolaa lamaan gidduutti oduun nama gaddisiisuun dhagahame. Qaayil obboleessa isaa Abeel irratti ni ka'e dhiigni nama qajeelaas yeroo jalqabaaf dachee keenya irratti ni dhangala'e jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan Qaayilii fi sanyiin isaa qomoo abaaramaa ta'ani kan ammoo barumsa sanbataa keenya isa darbe keessatti ilaalleerra. Sababii yakka Qaayil taasise sanaan gareen namaa bakka lamatti qoodame. Ilmaan namootaa sanyii Qaayilii fi ilmaan Waaqayyoo sanyii Sheetirraa dhalatan jechuudha. Barnoota keenya yookiin immoo qorannaa keenya har'aa keessattis ammoo akkamittiin jallinni dagaagii itti fufuunsaa sanyii namaa gara lamatti qoodee ammas kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Akkamittiin dacheen keenya abaarsa dabalataa, abaarsa caalu tiif saaxilamtee kan jedhu ilaalla jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti Waaqayyoos jallinni nama lafarratti baay'achuusaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uusaan argee jedha. Jecha ni argee jedhu kanarratti akkasiin xiyyeeffattan nan barbaada. Wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheessu hundinuu jallaa duwwaa ta'uusaa argee Waaqayyo. Jalqaba Waaqayyo Waaqaaf lafa yeroo uume ture wanti hundumtuu gaarii ta'uusaa argee ture. Amma garuu wanti Waaqayyo argaa jiru hammeenya duwwaadha jechuudha. Uumamni sarara isaanii gadhiise. Wanti hundumtuu faallaa isa jalqabaa ta'e jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e Waaqayyo yoomiyyuu jallina irratti yookiin immoo cubbuu irratti ejjennoo fudhachaa akkuma ture ammas Waaqayyo jallina irratti ejjennoo fudhachuu qaba jechuudha. Jallinni dagaagii kun hamma Waaqayyo waan uume hundumaa nan gaabbe jedhutti yookiin immoo nan jibbe jedhutti itti fufe jechuudha. Argitanii kanaaf Waaqayyo ejjennaa fudhachuu qaba. Akeekkachiisni Waaqayyo yookiin immoo ejjennaa Waaqayyo fudhatu immoo barumsa sanbataa keenya akkatti nuuf ibsa. Akkasitti deebii Waaqayyo cubbuuf qabu kallattii lama qaba jedha. Inni namoota muraasaaf akeekkachiisa qajeelummaa isa gara badisaatti geessuuf keessaa qaba. Warra kaaniif ammoo deebiin isaa abdii araaraaf abdii isa gara fayyinaatti geessuuf keessaa qaba jedha. Waaqayyo akeekkachiisa otoo hin kennin waan tokkollee hin raawwatu raawwatees hin beeku. Kanaafiyyuu amma egaa Waaqayyo akeekkachiisa
erga kenneen booddee ejjennoo isaa fudhachuu itti fufa jechuudha. Wanti baay'ee nama gammachiisu garuu yeroo namni hundumtuu dachee kanarra jiru jallina hojjetetti Waaqayyo nama amanamaa dachee kanarraatti qabaachuu isaati. Seera uumamaa boqonnaa 6:8 Nohi garuu Waaqayyo irratti faara tolaadhaan ilaalame jedha. Yeroo namni hundinuu yaada isaa keessa jallina qopheessutti faara tolaadhaan fuula Waaqayyootti ilaalamu. Yeroo uumamni hundinuu uumuu isaatti Waaqayyo itti gadde keessatti faara tolaadhaan ilaalamu. Amalaa fi aadaa hawaasaatiin otoo hin dambali'in dhaabbatanii amanamummaa ofii Waaqayyo wajjiniin jabeeffachuu. Nama akkasii qaba ture Waaqayyo jechuudha. Maal laata Waaqayyo bara keenyatti nama akkasii hin qabaa laata? Yeroo dacheen guutummaan guututti Waaqayyoon gante keessatti, yeroo seerri Waaqayyo irra hojjetame keessatti, yeroo amantiin maqaa duwwaa ta'e keessatti nama dhugaadhaan Waaqayyoof jiraatu Waaqayyo qabaa laata? Obboleessaa, obboleetti iddoo kanatti of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a jedha barumsa sanbataa keenya. Dhuguma immoo hin ta'a. Garuu hagam nuti Waaqayyoof amanamummaan keenya. Waaqayyo yeroo jallinni dagaagu hunduma jallina irratti ejjennoo fudhachuu hin dhiisu. Garuu nuti hagam sanaaf qophoofne irra kan jedhu akka nuti of ilaalluun barbaada jechuudha. Waaqayyo Nohin nama amanamaa qaba ture. Yeroo dacheen kun guutummaatti sagantetti. Kanaaf Waaqayyo nama kanatti qajeelfama kenne. Qajeelfamni Waaqayyo isatti kenne seera uumamaa boqonnaa 6:13 irraa akkas jedha. Waaqayyo yommus Nohin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaaniitiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'urraa markaba tolchi. Keessa isaatti kutaa baasi. Keessaa fi duubaanis leelee lafa keessaa argamuun duuchi jedhee jedha itti fufa. Waaqayyo markaba tolchi jedhe Nohiin. Markaba tolchi. Ani uumama lafarra jiru hundumaa balleessuufan jedha. Sababni isaa humnaan walirratti ka'uu waan baay'ateef, jallinni waan baay'ateef, ani nama lafarraatii nan balleessa. Yeroo waan uumamni foon uffate hundumtuu badu gaheera jedhee jedha. Akkam ergaa nuti bara kanaaf qabnu keessa wajjiniin hammam akka inni wal simu ilaalaa. Yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaaf isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa kan jedhu. Nohi ergaa isaa itti fufe jechuudha. Waaqayyo markaba tolchi jedhe. Jechi markaba jedhu kun jedha barumsa sanbataa keenya. Afaan Ibraayisxiitiin Tevaah kan jedhu kun yeroo kan biraa yeroo Museen qajeelfama daa'imman Israa'el balleessuudhaaf bahe keessatti dhokfame sana maqaa dhahameera jedha. Bidiruu isa Museen keessa dhokate sana jechuudha. Yeroo kan biraa immoo saanduqa kakuu Waaqayyo. Inni immoo saanduqa kakuu isa Waaqayyo saba isaa gidduu buufachuusaa ittiin mirkaneessa jechuudha. Bidiruun Nohis markaba fayyinaa ture. Waaqayyo markaba fayyinaa namaaf qopheesse. Museef Waaqayyo bidiruu xiqqoo inni keessatti jiraatu isaaf qopheesse. Argitanii? Ammas bidiruun kakuu bara sanas ni qophaa'e. Waaqayyo saba isaa gidduu buufachuusaa kan ittiin ibsu jechuudha. Seerri uumamaa boqonnaan 6:22 Nohi akkuma Waaqayyo sabboometti kana hundumaa hojjetee hin raawwate jedha. Argitanii? Akkuma Waaqayyo isatti kennettis Nohi qajeelfama isatti kenname hundumaa ni raawwate jechuudha. Ni hojjete jechuudha. Abboomamaa ta'e Waaqayyoof tolchi kan jedhu jechuudha. Qajeelfamni akkasii kun yeroo kan biraa Museefis kennamee ture. Akka isa ani gaara irratti sitti argisiisetti waa hundumaa hojjedhu kan jedhu jechuudha. Dhimma bidiruu kakuu tolchuu jechuudha. Dhimma soofuu Waaqayyo waa hundumaa akkamitti akka inni hojjetu isatti kennee ture. Museenis ta'e Nohi dhumarratti waan itti kenname hundumaa ajajamanii xumuranii jechuudha. Argitanii? Sagaleen raajii akkas jedha. Waaqayyo
safara bidiruu sanaa fi qajeelfama ijaarsa isaatii Nohiif kennee jedha. Ogummaan namaa caasaa guddaaf jabina qabu kana karoorsuu hin danda'u. Waaqayyo abbaa diizaayinii kana yeroo ta'u, Nohi immoo ijaartuudha jedha. Waaqayyo maal akka inni gochuu qabu hundumaa isatti hime jechuudha. Nohi jedha macaafni qulqulluu keenya ayyaana argatee jedha. Inni amantiidhaan namoota yeroo sanaatti farachiise jedha. Amantiidhaan fayye, ayyaanaan fayye jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee ayyaanni kun, amantiin kun abboomamuurraa kan gargar ba'e miti jechuudha. Nohi abboomamaa ta'e. Barumsa sanbataa keenya dhumarratti gaaffii akkas jedhu nu gaafata. Kun immoo hundumti keenya kan ta'uu qabnu miti jedha. Amantiidhaan fayyu, ayyaanaan fayyu. Nutis ayyaanaan amantiidhaan fayyine. Garuu immoo abboomamuudhaan fayyina keenya immoo ibsuu qabna jechuudha. Argitanii macaafni qulqulluun keenya Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5-9 maal jedha? Sana erga ilaallee booddee qayyabannaa keenya kutaa 3tti qoonnee waan ilaalluuf asuma irratti nan dhaaba jechuudha. Akkas jedha. Bara biyya lafaa kan warra Waaqayyo malee jiraatanii bishaan irra lolaases Nohiin isa qajeelan labu namoota biraa 7 wajjin oolche malee biyya lafaa isa bara durii sana hin qusanne. Inni mandaroota Sodomiif Gomorraatti faradee ibiddaan balleessee daaraa gochuu isaatiin warra Waaqayyo malee jiraatanitti wanta dhufuuf jiru fakkeenya isaanii irraa akka argan godheera. Looxiin nama qajeelaa isa gadhiisatti jiraachuu warra jallootaatti yaadaan rakkachaa ture immoo in oolche. Namichi qajeelaan sun yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguuf waan dhaga'uun lubbuun isaa isheen qajeeltuun sababii hojii isaanii isa seeraan walii hin galleef guyyaa guyyaatti isa keessatti hin rakkatti turte jedha. Egaa gooftichi namoota Waaqayyoof bulan qorama keessaa baasuu warra jalloota immoo hamma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'u hin beeka jedha. Argitanii bara Nohis taanaan Waaqayyo warruma isaaf abboomaman oolchee jedha. Bara Looxis taanaan Waaqayyo Looxiin nama qajeelaa achi keessaa waan qabuuf isa oolchee jedha. Ammas taanaan Waaqayyo warruma isaaf ajajaman oolcha jechuudha. Argitanii wanti baay'ee nama gaddisiisu. Namichi qajeelaan sun jedha lakkoofsa 8.